kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, kabajamtoota qondaaltota mootummaa olaanaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, hundaa ol jiraattota magaalaa Moojoo akkasumas abbootii qabeenyaa biyya keenya, naannoo keenya, magaalaa keenya amananii asitti warshaa akkasii warra invest godhan hundaaf baga gammaddan, baga gammannee, baga guyyaa kanaan geenye jechuun barbaada. Kalee ganamarraa eegalee pirezidaantiin mootummaa naannoo keenyaa Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa na daawwachiisaa ture. Baadiyyaaf magaala sochii jiru, jalqabbii hojii jiru guyyaa guutuu ilaalaa turre. Qonnaan bulaa godina Shawaa Bahaa keessa jiraatu horsiisa lukkuutiin sochiin jalqabame, horsiisa saawwaniin hojiin jalqabame. Cimee itti fufee jennaan namoota baay'ee hojii qabsiisuu duwwaa osoo hin taane bu'uurarraa rakkoo dinagdee, rakkoo galii uummanni keenya qabu hiikuu akka danda'u arguu danda'ee jira. Horsiisa lukkuu kana akkaataa itti ilaallu uummanni keenya illee hin beeka, garuu ilaalchi keenya lukkuu irratti, saawwan irratti qabnu jijjiiramuu qaba. Shawaan Bahaa guyyaatti hanqaaquu miliyoona 10-20 oomishuu yoo danda'e gurgurtaa hanqaaquu irraa galiin argamu warshaa kanaatii gadi miti.